bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraanne jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jirama eexamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira eexamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen hawaasa waldaalee daldalaa fi damee garaagaraa magaalaa Finfinnee irraa walitti bobba'an waliin godambaa injifannoo Adawaatti mari'atanii jiru. Baay'ee Geetaachoo. waggooti muraasa darbanitti gama siyaasaa dinagdee hawaasummaaf dippiloomaasiitiin bu'aalee hedduun galmaaniiru. Milkaa'inoota tarkaanfilee kunneen duubas qoonni hawaasa daldalaa fi oomishtoota indastiriis olaanaadha. Milkaa'inoota gonfatamanii fi kallattiiwwan fuula duraa giddu galeessa godhachuun tarkaanfilee ittaanan irratti mariin daldaltoota abbootii qabeenya indastirii fi hooggansa magaalaa Finfinnee marsaa arfaffaan gola hambaa yaadannoo injifannoo Adawaatti gaggeeffameera. Marii mata duree qooda hawaasa daldalaa badhaadhina hunda galeessaaf jedhu irratti daldaltoonni misooma kallattii garaagaraatiin magaalittiin gaggeessitu cina kan dhaabbatan ta'uu dubbataniiru. Bu'aaleen hojii misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti galmaa'aa jiranis bu'aa hirmaannaa kaffaltii gibira isaanii ta'uu fi fuula durattis magaalattii misoomsuudhaaf tumsa keenya ni cimsinas kan jedhan. እኛ በሰጠነው በጎ ስራ ነው ከተማችንን ልታበር የምትችለው። hojii tololtummaa keenyaan magaalaan keenya miidhaguu kan dandeessu. Barattoonni sooramuu fi maanguddoonni kunuunfamuu kan danda'an. Kanaafuu rakkoolee keenya sadarkaa aanaa fi kutaalee magaalaatti nu mudatan ilaaluun akka nuuf furtan isin gaafanna. Hanqinaaleef rakkoolee adeemsa daldalaa keessatti isaan mudatan furuu keessattis hooggansa magaalichaa waliin kan hojjetan ta'uu eeraniiru. የተሻለ ነገር እንዲፈጠር አሁን በልማቱ ላይ ያገኘነውን ለውጥ ከነጫላ ዋን ፎዬ ቀቡ akka argannuuf bu'aa amma gama misoomatiin arganne kaaniin akka gonfannuuf walitti dhiyeenyaan hojjechuu qabna. Rakkoolee hojimaataa badaa gochoota malaamaltummaa fi karaa sassaabdummaa irrattis tarkaanfiin fudhatamu akka cimuu gaafataniiru. ዳንጎቴ ለኢትዮጵያ ሲሚንቶ ስለሚያመርት ታክስ መክፈል የለበት። ዳንጎቴን ኢትዮጵያ ሲሚንቶ ዋን ኦሚሹፍ ግብረ ከፈሉ ይንቀቡ ነገ ሙሩ ይንቀቡ ደርባንስ akkasuma nageedhaan gurguruu hin qabu. Kana qulqulleeffachuu feetan naannoo jamoo ilaaluu ni dandeessu. ቅጣቶች ሲወጡ ነጋዴው ቢሰማ መጀመሪያ ብንማከር yeroo seeronni adabbii garaagaraa bahan daldaltoonni otoo beekanii gaarii ta'a. Otoo dursinee mari'annee waan beekne fudhanna waan ta'eef hin koman. Yoo akkas hin ta'in baay'ee ulfaataadha. Injifannoowwan misoomaa magaalattii keessatti galmaa'an hirmaannaa hawaasa daldalaa ala milkaa'uu kan hin danda'amne ta'uu fi fuula durattis walitti dhiyeenyaan kan hojjetamu ta'uu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee kan dubbatan. አገሬ ጋራ ናት፣ በጋራ ነው የምትገነባው። biyyi kan waliinii keenyaadha. Waloon ijaaramti. Wal gargaarree, wal utubnee, wal dhaggeeffannee waan hojjenneef bu'aa arganneera. Kun ammoo hunda keenya fayyadamaa godha. እኛ እንድንሰራ የእናንተ ግብር ከፋይነት በበጎ ፈቃድ ያደረጋችሁት ተሳትፎ nuti akka hojjennuuf isin gibira kaffaluun keessan hojiilee tola ooltummaadhaan hojjettan humna nuuf ta'eera. Kanaafis galata guddaa isiniif qaba. Tajaajila kennamuun magaalaan jijjiiramuu isaatiin turistoonni garanatti dhufanii fi walumaa galatti dammaqiinsi sochii dinagdee hojii daldala keessan irratti bu'aa guddaa ni qabaata. Kantiibaa ittaanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaayis tumsi misoomaa hawaasa daldalaa magaalittii daran olaanaa ta'uu eeranii misoomaa argamerraa bu'aa barbaachisu gonfachuuf ammoo aadaan daldalaa sa'aatii 24 baratamuu kan qabu ta'us eeran. ከተማን አለማን ከተማን እያለማን ካለማን በኋላ የከተማው ገጽታ ውብ ነው፣ ማራኪ ነው፣ ትክክል ነው። miidhagni magaalittii daran dabaleera. Kun dhugaadha. Haa ta'u malee kun qofti gahaa miti. Sochiin daldalaa keessa jiraachuu qaba. Kun yoo hin jiraatin miidhaguun qofti galma miti. Kanaafuu akkuma biyyoota kaanii daldalli sa'aatii 24 jiraachuu qaba. Ifaan, geejjibni, nageenyi fi tajaajilli garaagaraa yoo mijatan maaliif daldala halkanii gaggeessuu dadhabna? Kun itti yaadamuu qaba.
Mootummaan naannoo Oromiyaa fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaa fi tarsiimawwan misoomaa garaagaraa bocuun hojjechaa jiraachuu waajjirri pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ibse. Isaan keessaa misoomni qonnaa tokko yoo ta'u galmoota gurguddoo gama misooma qonnaatiin qabaman milkeessuudhaa fi karoora adda addaa yookaan inisheetiiviiwwan bocamanii hojiitti galan ni eeramu. Kana keessaa tokko kan ta'e inisheetiivii misooma paappaayyaati. Inisheetiiviin misooma paappaayyaa haala mijataa naannoon Oromiyaa qabu sakatta'uudhaan carraawwan misoomaaf jiran hunda duguuganii fayyadamuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluu akkasumas immoo baay'inaa fi qulqullinaan oomisha irratti xiyyeeffannoodhaan hojiin hojjetamee bu'aa argamsiisaa jiraachuutti kan ergaan waajjira pirezidaantii irraa mul'isu. Kallattii xiyyeeffannoo mootummaa kan ta'e carraawwan gaarii jiranii fayyadamuudhaan oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluu yoo ta'u kana keessaas kuduraa fi muduraa irratti xiyyeeffachuun hojjechuudha. Oomisha kanas baay'inaa fi qulqullinaan oomishuun fedhii biyya keessaa guutuurra darbuun gabaa alaaf dhiyeessuun fayyadamummaa qonnaan bulaa dabaluufis hojjetamaa jiraachuu isaati kan waajjirri pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gabaase. Oomishawwan foon, aannan, hanqaaquu fi dammaa haalaan oomishuun karoora guddinaa kan tumsu ta'uun himame. Bonaaf ganna oomishuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluun wabii nyaataa mirkaneessaa jirra jedhanii hoogganaa itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Barisoo Fayyisaa. Jalleessa Bakkasaa gabaasa dabalataa qaba. Waggoottan dheeraa fi seenaan qonna biyyaa hirkattummaa rooba irratti kan hundaa'ee ture. Kun immoo waggaatti yeroo tokko qofa oomishuudha. Kanaan immoo wabii nyaata lammiilee hundaa mirkaneessuun hin yaadamu. Yeroo dhiyoo asitti ammoo hojii qonnaa fi hirkattummaa rooba hafuun jallisiin ammayyaa babal'achuun naannoo gammoojjii fi horsiifatee bulaalletti magaalaaf baadiyyaallee dabalatee hojii hojjetamuun waggaatti yeroo lamaa fi isa ol oomishuun danda'amee jira. Kanaanii oomishaa fi oomishtummaan dabalee jira. Kun immoo inisheetiiviiwwan mootummaan fudhateen milkaa'aa jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed inisheetiivota jireenya uummata qabatamaan jijjiiruu danda'an bocuunis sagantaa Yeelimaa Turuufaatii jedhamu magaala Arbaa Minciitti eegalsiisuun kan yaadatamu. Kunillee uummanni sirni nyaata isaa jijjiiramuun wabii nyaata isaa akka mirkaneeffatuu fi kaayyeffame. Kun jechuun oomishaawwan foonii, lukkuu, hanqaaquu, dammaa fi qurxummii naannawaa ofiitti haalaan oomishuun akka sooratuuf darbee immoo gaba biyyaa fi biyya alaafillee akka dhiyeessuuf hojjetamaa jira. Absiisaa Kabbadaa qonnaan bulaa kutaa magaalaa Duukam yoo ta'u, bonaaf ganna walitti fufiinsaan oomishuun wabii nyaataa mirkaneeffachuun diinagdee guddifachaa jiraachuu nutti hime. Tarsimoo muuxannoo gaggaarii hojiirra oolchina jenne akka irratti kana hojjenne bu'aa gaarii agarsiisaa irra. Oomishaawwan foonii, aannanii, hanqaaquu fi dammaa haalaan oomishuun maatii isaanii sooraa jiraachuu itti daranii abbisiisa. Qonnaan bulaan keenya horii kana garuu wajjin dhalatee wajjin guddate waan ta'eef horii kana oduu namni tokko nuna sa'a lama, sa'a tokko, sa'a sadi, sa'a afur oddoo fi kecha dhabuu baate jiruusaa bifa gaariidhaan jiraachuu hin danda'a. Oomishaa fi oomishtummaa bona ganna dachaan guddisuun imala badhaadhina maatii mirkaneessuu keessatti qooda guddaa qaba kan jedhan immoo hoogganaa itti aanaa biiroo qonnaa Oromiyaa Obbo Barisoo Fayyisaa sirna nyaataa madaalawaa mirkaneessuun lammii fayya buleessa horachuu fi humna oomishuu danda'uu fi fayyaan isaa eegamu horachuu fi hojjetamaa jira himan. Riifoormii dinagdeen gaggeeffame keessaa qonni achi keessaa amma piilaarota shanan keessaa tokko waan ta'eef qonna irratti riifoormii gaafa gaggeeffamu galmi tokko sirriitti kan qonni milkeessuu danda'u wabii nyaataa milkeessuu danda'udha. Wabii nyaataa milkeessuudhaaf immoo har'aa qabnutti fayyadamuudhaan jennee fiiksota irratti hojjenne yeroo ammaa hojii waggoottan torban darbe kana sirriitti xiyyeeffannaa addaatiin bona ganna arfaasaa jennee hojjenneen kuni milkaa'uu danda'ee jira. Mana hundatti tokkoof tokko jechuun oodatti dabneeyyuu karaa baay'ee gaarii ta'een karaa madaalamuu danda'uun oomisha alaa galu sana hambisuu dandeenyeerra deeggarsa biyya alaa irratti harka qabachuu sun hafee jira. Darbeeyyuu karaa oomisha keenya gara gabaa addunyaa irratti dhiyeessuudhaaf shaakallee ture jechaadha bara 2015 agarsiistuu keenya waan ta'eef baay'ee mallattoo gaariidha wanni fooyya'ee guddaan akka jiru. Qonni biyyattii waggoota dheeraa fi midhaan irratti kan xiyyeeffate ta'uu fi biyyattiin qabeenya beellada sadarkaa Afrikaa fi addunyaatti eeramuu danda'u qabaattullee kan irra fayyadamuu dhabuun hanqina ta'uu kan himan Obbo Barisoon qabeenya fi humna hunda fayyadamuun hiyyummaa injifachuu keessatti inisheetiiviiwwan mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee boceenii hojiitti galuu
akeeku. Tarkaanfiin ittiin deemuu qabnu karaa idileetiin milkeessuu hin dandeenyu waan ta'eef tarkaanfii addaa fudhachuu qabna. Taasisaaf immoo inisheetivii jennu waan ta'eef akka qonnaatti inisheetivii 28 qoratamee inni kun sirritti xiinxalamee ogeessan hooggansaan kutaa hawaasaa hunda hojiirratti olii galamee hojiitti galu waan ta'eef qonna magaalaa keessaa tokko akka inisheetivitti osoo baate hojiiwwan qonna magaalaa keessatti hojjetaman milkeessuudhaaf waan ta'eef inni baay'ee milkaadha. Oomishni lukkuu, oomishni misooma dammaa akkasumas qabeenya uumaatti kan qabanne kuduraalee fi fuduraalee adda addaatti misooma midhaan irratti hojiin hojjetame hojii milkaa'ina guddaa qabu inni itti madaala. Inisheetiiviiwwan hawaasa fayyadama tolchan kanaanii oomishtummaa gama beelladaa fi bu'aalee beelladaan jiru cimsuun hawaasa oomishaa fi fayya buleessa horachuurra darbee madda diinagdeen ceesisuu fi hojiin eegalame bifa wal fakkaatuun hojiitti hiikamuu qabuudha manaaf bariison. Hojiin kun qabannee irraa milkaa'uu isaa sirriitti agarree jirra. Karaa duubatti deebi'uu hin dandeenyen jabaannee itti fufsiisnee galma olii galaa barbaadamu sana hojii amma karaa bittinnaanis qabanne kan olii sassaabaa qulqullina isaa eegaa baay'inaan qulqullinaan yeroodhaan madaalawaa akka inni ta'uu danda'uu fi fayyadamummaan isaa akka ta'uu danda'u jabaannee hojjechuu qabna kan jedhu naamsa qaba. Hoggansii fi ogeeyyiin sadarkaan jiranii karoorii yaadamaan jiru hojiitti akka hiikamuu fi of kennee hojjechuutu irraa eegamaallee hubachiisan. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hunda dhageeffata. Uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kan lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaan gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirritti hubatamuu qaba.